jigoo yennaaniin gaarri natti jigoo yaa nama kanatu narraa ol qabaa jedhanii haa ta'u nama bakka birri sanii miti bakka biraa komii qabaa ani maarree waan kana keessatti haqa qofaa miti hin arrabame jaartitiyyatu manatti arrabame daa'imatiyyatu manatti arrabame anatu arrabame kampaaniyaan banetu arrabame arraba keessaayyuu arraba badaa jedhanii jaartitiyya silaadha siin dubartii boramilee eeggattu mucattiin tun waan hin jenne jettee jaartitiyya arrabsite irra deddeebitee daa'imatiyya tana afaan itti qabdee arrabsite daa'imatiyya tana guyyaarra afaan hin buufate akkamitti jaarsi ta'an kun kana naa laaltee waan arraba isiin arrabsitee guyyaa tokko gabbayaan hawwii kana jedheeni hin beeku halkan edaa otoo jaarsa wajjin asirra teennu gadi baatee otoo jaarsa waliin teennu viidiyoo hojjatte zayitii irraan bitatinaa jette maqaa daama ofii moggaafatan jette addunyaa kanarratti wanti namarraa hin hanne yoo jiraate hon namarraa dhaalle yoo jiraate beekumsa namarraa dhaalta sirri hawwiin kaleessa na barsiiftee naayyuu abarsiiftu rakkina qabu galatoo hawwi na barsiifte barataan barsiisaa irraa baratee profeesara ta'a paaleetii ta'a garuu waan kana waan kii hatteechuun hin danda'amu maaliif asliin hadha laayivii taa'ee nama kuma ja'an laalan kana ani borookii mileena tokko na laaluu danda'a akkana dubbiin garuu gaafsani aslii kaleessa nama kuma ja'atu si laala boru maaliif namni mileena shanii silaa ana laala jedheetiin mormuun qabu kan haa ta'u garuu hadha mucattiin tun birrii miti ka dhabde ummata Oromoo wallahi obboleessa dhugaa dhabde hawwiin otoo kaleessallee karaa nagaati waliin haasofnu wanta kana goote ana maqaballeessatu narratti raawwatame hatticha jedhame leebaadha jedhame silaa namni waa hatu akkanaa miti namni waa waliin dalagu biizinesa irratti hodhabaa'ee hodhaba garuu hatticha jedhamuufi jilba qaba Oromootiyya isinitti haa dhagahu maqaan kee kun gurri gaafa gabaa bade gaafa gabaa galaa jette Oromoon anamma gurri kiyya hin jiru yoo rabbiin biraa yoo haqa qabaadhe malee nama biraa rakkin hin jiru kana beeku na beeka kana hin beenne leebaan na beeka ani garuu nama akkasiitii miti nama mucattii tana himmaan isii yoo akka daamaa boottu irraa xaragaatiin horadhee ture ji'a sadii san mee na horanne milkiinaa jettu hawwiin nama sossobaa ture an dhugaatana garaana nyaate yoo kaleessaallee yoo aslitti himatte muniir immaa nama jala taa'eetiin hadha akkanatti haasa'u kuni gaafa duri yoo namni waatti himatu garaa keessaa nama gaafata suneessa dhaqeetiin daarektii onlaayinitti dhufame dubbiin kun abbuyyaa ayyaan hin jiran rabbi rumisaan haa dheeressu akkasuma ganguddoon biraa hin jiran hadha osoo ummanni kun jiru mucattiin tun nayyuu gaafattee narraa hin dhabne haqa kan keetti sin laallatu sin hoggadhe hin jenne gad baatee na arrabsite jaartitiya diqqeessite saakolojiin jaartii amma saati kana sirrii miti maaliif dharasiitiif operaasyoonii taate jette homaa miti boru riskii eeggatti isiin illee homaa miti rabbittillee wal dabarfanne noomaa miti rabbuu gaadha waan ta'eef bakka dhugaan jirtu rabbiin arga kanaaf tanoo akkamiin naa laalte jaarsii yookiin yaani akkamiin naa laalte bakka tana argitee akkamiin araaramaa hayyee irraa bu'een arrabamuun isaa jira moojii hin jiruu kana attaa godha hin gaafadhamu hin dachaafadha jechuu barbaadeeti abdii maarree himata ammoo tataa'eeftu jira tataa'eef san jilbatti godhee bilbila keessirreeffadhu abdii bilbila keessirreeffadhu daddafa ofiillee abdii bilbila keessirreeffadhu illee ayyaayyan sirreeffadha sagaleen kiyyaa dhaga duraa jira hin beekaa amma jira leen amman jiraare gara bilbila si qabaa hojjetartanii Oma hojjetaan jiru bilbiluma bira jira bar waan ajaa'iba haroonnoo bilbilli neetworkii natti fakkaata bilbilli baay'ee fagaata ishiitti fufa moo ji'a tokko bulii 15 itti naa qabde akkas jira hori dubaayee
كبيا قال شيفي أبو يايا يفهم الليل ايش مالك ليه جت ملكي ما جت ما سديت درامك ما سديت كبيا قال شيف سنينجرا ايه بكالي سورمان دبي رنيا كاتبات كذا جارسي ولد بيساني بري اما اتقال كتير كما دبتو كوفي كذا سكالي كما كذا سكالي سني في كما سكال تما كيف جهازني بري دبي تدي نام بري كما تربة يعني كبران لين جرا بري ايه اكسل بافون ما جتني كبران لين جرا بري كما دمي سكالي بافوري سنين على جت سنتا وبليسكي يرى ولي كبتير كيسون سنسين كيساتي بتجتير تساني لكي أما كم صدق أبغى نادري أفعل لما في القرني إنه ملكي أما يوكم صدق جت ما ثلو يو أي في مرا هاجر ثاني تك بكرة بتو كرابة دولار ميك إنجريني إيه أما أتكوما ترباسا كوما ترباسا ملكي ولا مو ما كذي كوما صدق إرجع في كوما أفرين دبلا جت تان بعدين أيجا جت شمرة تدبر كام بلدين هذا إيه كنا فما إذا كان مجتي للريف واجد تراكم كنا مجتي دجافتي ديبمو مال كنا أبدي كامي تمجتين دچافت مجتي نبري كما صدو ما تري ودون نتاك كيسامبونه بري نا إرجع تدور نا إرجع سني كيس نجاران أولشنا دورا كودا نميتني بري كما صدو ما تري تنا أكنا قال شوجت ايه مرة isiisan mucattiin akkas jette Kasiifan asii achi susturushuutu nu goote irraa herreega qabannee jechuudha. Inni achitti rakkoon qabu birrii 1,800 waan xiqqoo goddola. Waan kanaaf gartanii deebi'ee ammallee baay'ee ishuu wal godhurra amma mee jechuma asliin jedhee kanaan sa'aatillee wal irraa bitu. Deetiin qabaa jara keenna yeroo tokko odaa jala taa'an jiru lafa taa'an jiru online irra jirra namni dalagaa Wadagaddalee ni baama ta'u lookoo dubbata. Dhaggeeffadhu maamee miutu godhadhume maamee miutu godhadhume. Ila warri manguddoo warri jaarsummaan kun jaarsummaa lafaati miti. Namni kun asxaa'u kun intali durbaatu miidhamte jedheetiniin kun immootu mucaa kana miidhe jedhee yoo akkatti humna jedhanii ilaalan hin fakkaata fi galee. Naafi amma milkiidha namaa garaana nyaate dubbii ittiin dabne maa afaan ittiin dabne beektanii. Akkatti gidee zaahiruma isaa iyyuu laaltanii isumatu waan miidhe fakkaata. Akkuma affaxaaxanii rabbiin dura jala uumetittuu jechuudha. Haala qaama mucayyoo laaltanii yoo isa laaltan mucaan shiftaa fakkaata. Illee mure. Kanarraa nama ilmoo qabu, nama bultii qabu, nama dalagatuu fedhu. Du'a namaa nafu, sargii namaa nafu, du'uu argaa jirra. Nasrii fa'aa bira takka Muhammad bin Aljaziira fa'aa bira hafeen beeku. Sirii galee. Zaahira anamma nama kana dubbisullee yoo baadhu maal akka dalagu maal akka dalagu jala deemee waan laaluuf garaana nyaatan mucaan. Dhimma biraa wallaahi ani guyya tokko tana dura hawwii wal dubbifnee beekna I think gasti irratti haa dhuftu gastii kiyya haa ta'u geemitti argadhu hojii wajji haasofne guyyaa takka ani milkii dheengadda gastii kiyya bismillah jedhee seene dubbiseen hin beekun dhuguma rabbii kana jechuudha. An nama hin dubbisu. Deetan si galchi addatti jiru yaa uummata kiyya. Ila bakka tan sirriitti xiyyeeffadha birri 1,800 wiidhaaf galche hisaabuma herreega si keessa oola malee akkamitti kabiraatti tirfi kafalnaan jettan bakka tattillee nan miidhina rabbii jedhaati waan kana laala. Birri si waliigalle kana laala malee birri 1,800 herreeguma si kaduraa keessa oola. Akkasitti naa laala ijaarsa kiyya. Daawit ya Dubai kanatti kiraa manallee qaali yani mucaan kun abbaa ilmootiin yaatillee haguma fudhatte san irratti daddabaladhu malee midhi walla ilmoo garaa ol guddattu ragaa. Namni hundi tiroorrisaa jira. Dubai kanatti kiraa manaa qaali jedhe nasrii wallaahi guyyaa tokko wajji haasofne waan nu dalaynu kiraa manaati qonqoote narraan hafnu naan jedhe afaan maarree biran bulani biraa galan jedhani maal jetta abdii daddafaa ka abdii hawwii bira qabe jaarsanni Mee ila Abu Yahya. Mbeyda yu akaduloni oltu. Silaa kuni kaasa makiyya waan biyya faranjii jirtu sitti maa jira. Si galchaa jira beektaa. Silaa kuni kumni 60 dura hima. Dhibee beekam.
anamma manguddota abboota kiyyan hongeessu naaf dadhabdanii hirriba dhabdanii hojii keessa dhabdanii isin qofaa miti ummata oromootti guyyaa sadii wal faana mana kiyyattis bakkaan seene hundatti kumaatamaan dhufee naa booyaa jira ummata kiyyallee dadhabsiise ummata kiyyalleen hongeessu isinilleen hongeessu 27 sannaa haa kennuu yoo qabaate ammumaa jette kanuma. Maarree asli. Abu Yahya ti ifa gore male Abu Yahya fatti gafudho bole son jaarsa miti mana murtiti. Ustaz Abu Yahya. Bada jala. Maarree. Indaga barsiriti indagamu. Dhagamaa jira amma. Mucattii tana gaafadhee mucattii tana irraa fudhu jennaan maarree eeganaan jettanii waan isin jettan hin didu 27 naa haa galchuu jetteeni. Mucattiin na ergaa jedhaan takkatti ammallee. Dhaqa. Akkana. Abu Yahya waan amma asliin afaanii baafatee dubbate takkatu jira dhugaa ogummaa rabbiin sii kenne ogummaa jabduu qabda ogummaan namarraan fudhatamtu borullee ogummaa sanit deebitee dalagattee argachuu dandeetta wanni horii haga ammaa irraa dubbataa turre kuni dhuga horii qilleensarraati tarii lafarra jiraachuu dhabuu danda'a haalli horiin kun ganamaa galgala fiiguuni namni horii dalagatee harkaa qabu hin beeka namni ganama galgala baasu hin beeka hawwiitiyya guddaa na jalaa dhageette gudda mana jalaa masakamaa turte baay'ee mana jalaa dhagahaa turte siin mucaa kanal sagale jalaa dacha Abdii sagaleen kee jiru. injiru sagalee amarut kan gudda mana jalaa yaate gudda mana jalaa dachaate xiqqoo si dachaafachuu barbaadaanaa dachee jedhaan Mucattiin jettanii. Honga maal seetanii hanqaaquu keessaa hubanu barbaachisaaf beektanii huqubii kuma jaha dhiisee fi quba qabdan amma sirra dubbataa rabbiirri huqubii kaffalameef san tanan yoo innuu naa dhiise tokko namni kun dhugaas yoo dubbanne yoo argines jenne kun dandeetti hojii kanaa banatee hojjechuu jira an hojiillee hin qabu miskiina bultiillee ijaaradhee hin jiru ganaa bultii ijaarachuu heda daddafee birrii tana waa walitti qabadhee mana ijaaradheeti tana irraa na jalaa hin tugidha haqatiyya tana isiniin deebu baay'ee nafaana dadhabdaniirtanii. Hawi nuudhiisitiin hin jenne bar nuudhiisitiin hin jenne isaan waan jedhani waan amma harkatti qabu irraa siifuuna ta inni amma harkatti harkaa hin qabne waadaa siiseenaa nu eeggadhu jedhan abdii akkasiimi. Ano so irmaallee osoo naawaa kan didu. La akkasii miti abdiin irrumaa kadhataa jira amma ila abdii as deebi'aa. Asli kiyyaanin asii irrumaa naawaa kadhaanii jira. Yaa. Abdi maarreetti qaba. Yoo maali? Mijattiin tun mijattiin talaati. Dhara haa himattu dhugaa haa himattu waan baay'ee himataa turte. Amma aga namni dhiibne amma mukkini waan dadhannu kana keessatti yoo micaa kanallee miine micaa kana garuunu isaanum araarsuufi malee miidhaa wayiitiif hojjetaa hin jirru isiilleen akkasii amma waan murteessine kana osoo irrumaa dachaanee 27 tana rabbiin irraa haa kafalu isii tana ima kennineefi maaliif namni azara taa'u kunillee nama teessama mijatti jechuuf gadi qabanii namaan jedha waan borrami duuba namaan jedhamu malaallatu wayyaa wama gartee egasii immoo isiin gizee takka dhiifte kanarratti osoo dhiifne hoo osoo micaa dhiiraa ta'e rakkoo hin qabu ergitanii osoo micaa dhiiraa ta'e rakkoo hin qabu kanaaf osoo asumarra dhiifne waan gartee egasii immoo
mallaqaa irratti osoo haasofne jechuu barbaadeetam. أنا سنقول أنا بقى ملكي أفج تنقل Walii qal'aa qoy baaba. Miki tajaajiloota ati seeniin. darbin so birri calculate darbin narraa fuudha yeroo tokko waan dubbadhu qaba. Baaba. Saraan si genne qaba. أبو يايا بالبلي ثاني ما كوكوت Abu Yaayaa Turkii isaaniitu cita abdii kumee kuma afurii harkaa qaba jedhee bar. كما فوري أركاكا كما فوري أركاكا موتو كياتي Sanu ani jaalanne uummatakiyya jaartiti yallee miidhina jaartiti haqasee sarabdee jirtu dhuga rabbii ta'e yoo dhuga rabbii ta'e jaartiti haqasee sarabdee jirti. Kanaaf kuma 8 qara galchee qeedallee akka jaarsaatti illee kuma 22 keessatti herreennee jirra. Kanaaf kana nurraa bu'aati kuma kaan qabee jedhe gara hafetti deemaa malee lamaa sadii namni dhina yaa Oromootiyya ila waan jirtu sinitti maan jira waan hin jirre ol qanii fuudhan waan dhaqqaban ol qanii fuudhanii jedhan kuma 8 kan akka seera kaalkuleetii herreegaatti illee waan abbaa sanii kafalte keessa oolee ka kafalteef keessaa baaf kuma 8 kafaluufi isiinu gurrarra amantee jirtee dallee har'a deebitanii herreega biraa yoo duubaan itti dhalchiiftan ani eessaa fida kuma an kalee namaa gurguramoo odoo beektu kana jedhaa jirtu mattiin tun kaleessa illee maqaballeessaan kaatee har'allee waan kana beeka jala Inna lillahi. keettoo kanaan ka'e kanaan godha oo kanaan ka'e kanaan godha kanaan rabbii keessan sodaadha yoo dhugama araara keenya ka barbaadan ta'e waan taan irratti hin tuulina ana rabbitun haa jira wamaa miti yoo miidhame ladha miidhamaa fakkaadha malee garuu dhugaan guyyaa tokko hima mudhatti wamaa miti. Milki ati dubbii illee afaan irra gayaan duubatti deebifta subhaanallah rabbi si haqa jechuun amma isillee waan simiite qabu jaarson illee akkuma namni yoo walitti qixxetti nama araarsu kuma 8 ati galchite san uyyuu kuma 7 goone isiin immootu ifaajee itti qaba mucaa kanaayyuu hin barsiise ammallee malaa'ika hin ganame nama lama walitti eegalee 3 ta'anii jettee waa meeqarraa dhiibamtee dhuftee amma eeshi bakka haguminni amale tanaayyuu tanaa erge akka ta ifaajeeti isa barsiisee fi duraan hojjedheeti taate maallaqa isa bira jiru ta'uu fi amale tanaa ergu jennaan lakkisanuyyuu jenne sosi biraan hin gahin tamasii erge tanallee kuma 8 miti 7 godhaatiniin qixxetti kuma 3 ati dhiisi kuma 3 ati kasaarii siin jenne bada milki dubbii tana hiiki ummata lee Milki dhiisi du'aa isii goona milki dhiisi amma nu dadhabsiisi milki dadhabsiisi. nullee dadhabsiisini Du'aayi caala ummata kiyya ila ani maallaqa homaa miti yoo fayyaa qabaatte boru daladdee argatte beekaan baargamattuu jalattuu jedhan homaa rakkinnan qabu yoo fayyaa qabaadhe borlee dalagee argadha an ka barbaadu isinirraa ummata hunda kanarra du'aayi barbaade yoo hattuullee ta'e yoo falfaltuullee ta'e kana beeku na beeka lafarratti an kanaaf du'aayi isinirraa barbaadaati gara jirtu deema tasin dhaamadhe sani akkam naa gootee isin bira kaadhee jira jechuudha waa'ee maqaballeessaa isiinuu akka kanattu waan guddaa namiitee jirti tasaniititti naa darba. kan jaarsaa sii gaafata rakkoon galatoomi kabajame rabbi si haa Birrii kuma 4 yoom kennita milki odoo maakiin cufate milki birrii kuma 4 yoom kennita. harkaa qabdu san Birrii kuma 4 wixatan kenna. Wixatan kennita taanuu yoom kennita. Taafte meeqatu afa herrega godhi kuma 19 kuma 19 tol. Kuma 19 yoom kennita baaba. Ji'a tokko folakkatti naa qabdanii isiniin jedhe. Kuma 23 sorry 23 23 tofa. Amma ati adaduma argattuun ilaalaatiin achi asitti illee fiti garuu ji'a fi bulii 15 sanitti muluu xumurtana fakkaata akkasiimi akka diyettu. Inshaallah. Inshallah rabbi si akarka rabbi sirra haa baasu baabaa kee rabbi sirra haa baasu qaama qabnaa irra dalagaa qabnatu gaariidha nama meeqatu dalagaa hiikee jala ta'a waan kana dhaga'uuf nullee akka dalagaa dhabnee taa'aa turre hin beektaa isin araarsuu fi baga gartee egasii immoo rabbiin araaratti nu aansee ammallee rabbiin haqa tana rabbi sirra haa baasu rabbi waliin si haa deemu guddadhu
amma maqaa gartee gasi waan amma moggaafte kana sharikaa guddatti rabbi si haa dabarsu wallahi sharikaa guddatti nama biyya Dubaay san keessatti wallahi nama qabeenya guddaadhaan inni joo guddaadhaan rabbi si haa godhu ulfaadhu barakadhu rabbiin oliin si haa deemu amma fi takka kanaati ka hawwiilleen waan dhiiftee waan tole nuu jettee fatillee ulfaadhu guddadhu rabbi barakaa si haa godhu sillee ogummaa kee waliin si haa tursiisu akkuma inni reefuu jedhe namni waan barate yoo nama barsiise barsiisaan nama taruullee danda'a. Irratti deema maali jennaani isii milkiin himate tuni dubartiin agas jilballee qabaattee jilboo maanillee waan himatinillee hin qabdu jilboo maanillee laalanii ta'ee sageettu jechaallee waan jilba qabdullee hin qabdu jarri akkanuma ta'anii jarri kakanaa olillee jedhanii harkaanillee nama deemanii nama dha'uunillee waanuma jiraati harkaanillee ima nama dhayanii isii jilbatti hin deebisoomaa jilba qabaattee isii jilbatti hin laalu isii irraan hayaa afuufima walii qoosisee garaa walii fayyisee biraa ba'a jedha. Maarree tamaati jette sani hafteef hin dubbatanii milkii kiyya rabbi si haa milkeessuun tajenne kadir godhellee ofiifi kadir godhellee ofiif namni yoo nama arrabse nama miidhe of xiqqeesse kasi arrabsu kun guutuun isaa waa takka sirraan balleessine waa takka simmiine yoo lubbuu ofii miidhe malee ati namuma zara jiru kasi arrabse kanaayyuu wajihii rabbi alamaatiif si dhiise jedhii rabbi biraa waa argatta namni kun muluun barakadhu siinaa jedhu rabbi oliin si haa deemu siinaa jedhu ammaaf asirra teennee isiilleen gartee gasii immoo gaafannee dubbii yeroo itti fixuu irra rabbumaa jecha du'aa ittara namni kun muluun barakaa si haa godhu siinaa jedhu ati gartee gasii immoo tuyyu rabbii jecha waan si arrabsan waan maatiin kee miidhame rabbii jecha irra tare isinillee oromoo irra naa taraa jedhi oromoollee dhiisi oromoollee si haa dhiisu haganaaf nagaa. Amma jara lamaa walitti haa fayyisnu Abu Yahyaa. Ayyee. Maarree jara lamaa walitti fayyisna ulfaadha galatooma milki matana dhaga'uu fi waanuma gaarii tana dhaga'uuf yeroo dheeraa fudhannee gama onlaayinaatiin illee haa ta'u gama keessaatiin yeroo dheeraa aarsaa guddaa itti kafallee ammoo bu'aa firii waan kanaa arguu jechuun ammoo wanni kana caalaa nama gammachiisu hin jiru. Galatooma hedduu ulfaadha isiniin jennaa. Atiin milkiin kennallee ka waan siin jenne tole jettee waan nu sitti murree fi argiteerta waan hambiti siin jette tole jettee fudhatteellee ulfaadhu mucattiillee naa ulfaattu ammoo walitti hin laallatina qiimiillee walitti hin qabatina dhuga namni waa waliin jedha dalagaa keessatti illee biizinasa keessatti illee namni walitti gufata waan walitti gufatu kana keessatti ammoo namni waa walitti qabachuun hin taatu yoo adeemsi dalagaatu boodarra deebi'ee ka wali kawari isin fidu taate walitti deebi'aati waliin dalaguu danda'aafamootu garama qulqulluun kama garatti waa isin nafin garama qulqulluun walii fayyitanii walii araaramtanii garaa fayyaatiin gargar baatanii nullee nu gaggeessitan isiniin jedha Abu Yahyaa tan sirri moo sirri malee jedhe akkas tanuma dubbiin hafteef hin dubbatan kalaasi dhumateera ofiin haasawaa baay'een barbaachiftu dafa hawwi abdi eenyutu hangafa jennaan isin tu hangafa mima abdi yaa isin tu hangafa dabare kennaafi afoona lillaa jedha hawwi Yee. Afoonna lillaa yoo sitti miidhee jiraadhe maatii keessanillee dhiisiif jedhiin eenyu milki maatii keessanillee dhiisiif jedhiin isinillee naa dhiiftu garamaan afaan dhiisaa fi milki barakaa si haa godhu. Rakkina qabu dhiisee fi jiraan rabbiif jecha isinillee warroonni koomentii jalannaa rabsitanillee warroonni waa hundanaa jettanillee rabbiif jecha isinii dhiisee jira warroota jaarsota illee hunduma keessanii afoonnaa lillaa. Afoona lillaa thank you baaba. Galatoom ulfaadhu. Hedduu tokko galatooma namni kamiyyuu ima wallolaa wali araaramuunis hin jira achiillee jechin jira asiillee jechin jira jechi jiru jecha jajjabaadha. Gaafa waan gaarii waliif godhu osoo dhagaa irra facaase gaafa waan hamaa godhu osoo ashawaa irra facaase yeroo hundaayyuu bareeda.
ani waan isaan irra hojjetanis ashawaa irra facaasee xarageera. Kiyyatti isinillee yoo balleessee jiraadhee ummata Oromoo yoo isinillee miidhee jiraadhee dhiifama naa godha hundi keessaniyyuu na eebbisaa isiniin jechuu barbaadan. Obboleettiin tiyyataa akka sababa kiyyaaf tiktookii sadi siifan dhabdeerti garuu. Amara kon barnatti amara kon. Asta ko dhiifama hin jiru battu. Muniri Abdi kume. Akadaaf jira koy jam Abu Yahya. Jaratani lamaan araar seemi. Au fi walii goosi seemi. Tana haftee jira. Maaltu naaf? Waan haftee milkii kana waa jechuu barbaada. Mucattiin tun intala durbaati.